Oye, mube. Ati kalbiin kee kan beeku. Risiitiin kun oriijinaala. Risiitiin kun oriijinaala taati garuu. Anka maqaa keessanis waan hin beekneef kan itti kanne Ibsa Abdallaa for Mubaarak Musammaa Yaasin jedha. Oriijinaalaa fi kan ta'e akka itti walitti kan tarbisintu beekan. Annagayaan fi waliigalteedhaan isin jidduutti wanti jechuuf ture yoo. Akka gootu. Amma gadi si keenya qabaadhee. Obsi. Naal waan gaafa ture geeffatu haa kakatu. Baankiin banaa miti malee. Akka kana naadhiisaa sillachuu kana naadhiisaa ishee. Risiita kana dhagaye. Kaleera jedhamnaan dhaggeeffadhu miidiyaa tokko kubanii bashannanaa qabanaati. Yoo birrii kubboraa filattee murtii guutuu waraabadhu sagalee kiyya. Yoo baankii dhaqamee birrii kun dhugumatti mucaan kun tokkoffaa ibsaa dhaggeeffadhu. Mobaayil baankingii kee fidi meemee jedhiin. Mobaayil baankingii argee hin beeku. Argee siin jedhe. Waan balkaaba kakadheen sitti maal. Mucaan kun mobaayil baankingii argee hin beeku. Sigalee tokko jedhe. Lammaffaa ibsaa. Ibsaa. Biyya dunyaa Okay, asannaa adda baasaa ayyee rakkoon hin jiru baankii dhaqee. dhaggeeffadhu. Oksijiin isaan abaa wali qabatu jimee isaan oksijiin. Simaa gaafata sittiin himaa. Simaa gaafata sittiin himaa dhaggeeffadhu jiin. Dhaggeeffadhu jiin boo ni gaafatta sittiin himaa dhaggeeffadhu jiin. Jechuma lama gaafatta laa. Akkaawunticha irratti hin galchi lakkoofsa irraa fudhateetiin. Aboosanii miti afaan waan gaafattaa dhaggeeffadhu naatti himaa dhagaa wajjini. Yoon dhaggeeffadhu jee hasamii ba'u immoo deemee. Akki jedhee maquma kanaan akkaawuntii banadhee. Aboo murtii laal risiita natti ergi jette sitti erge. Soba wanni kun jette soba ta'uu si agarsiise. Itti ergiteemi. Anaa wajjin dhufee dubbatee wanni kun soba haa jiru anaaf mubaarak walitti dhiisa ba'a karaa keessaatti. Anilleen bahee jidduudha. Akkas anaaf mubaarak walitti dhiisa. Deemaa karaa barbaadan akka feetu gurgura. Thank you. Ani akka nama tokkotti isaan lachuu jidduutti nagee akka wal dhiisaniif ture. Egaa wal dhiisuun waliin amanne abbaa walii kan jalqabumaa'u maallaqa namni walii kanne qaama biratti yookaan bakka biratti walii bachoo osoo hin taane walii galee akka walii kanneetu irraa fudhachuudha qaba. Fedhu risiinni sobatee fedhu Mubaarak beekaa jedhee wanni jedhame garuu risiinni natti ergamanii bira jira. Ani akka nama tokkotti abaluun Jimma irraa kafala abaluun Harargee irraa kafala waan jaamu san dhaabsisuudhaaf yaaliin an godhee isinillee ni agartanii haga yaala dandeenyu yaallee jirra jechuudha. Risiinni immoo ergamee na bira jira. Dhugaa ta'uu fi itti ergame ta'uu fi sa'a yeroo hunda qaba. Mee adda baasna gaa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee ani dhagee mana qaadii mana murtii dhufne dhaggeeffadhu dhagaa. Sirri dhaggeeffadhu murtii dhaggeeffadhu mataa dhagaa gootee. Sirri dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu duraan dursee baga rabbi si baase aksidentii makiinaa duraa'e. Dhagee. Ayyaa. Sirri dhaggeeffadhu. Gaafa gartee michuu wanti nyata akka Sooriyaatti intalli Oromoo takka Sooriyaa qabamtee amata 15 mana hojjettuu namaa Sooriyaa taatee Sooriyaa keessatti hojjettuu namaa taatee maallaqa miliyoona 5 yoo irraa kafalan malee gad hin dhiifnuu jee dallaalli. Mubaarak ajandaa san fidee dhufee nu hunda nu boochisee nu hunda boochisnee boonyee gaafa san gargaarsa dala tokko jira ummanni maallaqa buuse dhebe michiyyoodhaas imoon itti dawwalee sagaleen fida footoo sirra kaa'e iskiriishaatiin qaba footoon talasaniyaan hundi keessan ni qabdan duuba maallaqa hawaasni gaafa san gargaarsoo irra jira maallaqa dhabnaan sheekotii dila takka sheekotiin dabballee isaa dala tokko liq qabatee likkuma Mubaarak kan naati Mubaarak ummata irraa guuree isiniif deebisaa amma liqii isa kannaadhaa intala tana garteechi bilisaa godhu akka boorta deengaddaati intala bilisuu gootee kaa michiyyoo maali fariyaa maqaa maali michoosan maqaa maali Arafaat akkaati intala san bilisuu gooteetti dubbiin wal fasadii wal fakkaatti amma kaa hajjee jennee gargaarsa duraan barbaannee gargaarsa dhabne namarraa namni gargaarsa biraadha ture siin jee
liqiin haa kennamtu jeni sheekotiin gabbaate. Liqii nama hundarraa warra suudii kana warra hundaa namayyuu liqii abba kum dhibba kanne abba kum dhibba lama kanne abba dilli tokko kanne anis dhibbaan kanne. Amma kaa sanbooda eeyna dhimma micoosan hin dubbatu. Micoosan baate jee nutti himu. Asuma tana jiruuti maali tiruu na dhukkuba jee rakkoon isaa dhukkuba isaa gubbaan fide. Tantalasanii lafa keenya kun wanti jaanii jirti ragaadha. Wanti jaan dhuftee jirti. Amma gaa tantalasanii lafa keenya fira dhukkuba isaati olii gaffii galle. Achii kutee biyya raas biyya onnaa kutee biyya dhageessan turkii san dhaqe. As deebine keessa deebu amma gaa ijoolleen gama keessaati walaariisiiti jettamoo abba kum dhibba kan dillii takkanatti abbaa haqaa uummanni si dhagaa atis kan teessi garree walumaan nu gaafadhu jaan sheekoti gaafanne. Macara charii sirra deebise sheeticha irra deebise sheeticha biyyi sirra deebise sheetichi gabbee waate. Amma kanaas gaa intala saniin baane maallaqa saniin deebine wallansaa jala kunne. Yoomi wanna kun akkuma qabu wanda geenye. Akkuma qabdu barnooti bar laaqamaa turre biyya kuma qabdu ati. Maalumaafuu amma wanni irraa dubbachuu turre jaalibsaatu maallaqaan irraa qabaa jee guyyaa isaanii. Jaalibsaa kuma qabna sana kuma qabna guyyaa kuma qabna sana gaafa na kan kuma qabna. Jiruun aboo maaliif akkanatti dubbattanii dhiyootan mubaarakillee akkanatti abaluu duraan irraa hafalaa ganda yaamii maqaa akkas jee ture sirrii miti atillee akkas hin jeeni maallaqan keessii gaafa naasii kannu fidii. Amma laala wanta ka goona murtuu wanta goonu dandeessa maati. Wanni gootu beektaa abbootii qabeenya jala tokko sarka jira. Yoo barbaachisaa ta'e obboleessa keeti ilma Oromooti barbaachisaa ta'u akka baagaa kana deebisuu miti. Kana ijoollee suudii sana akka irraa deebisan godhu yookaan immoo gabbee dhiifama naa godhaadhaa gaafa san maallaqa san fuudhee intalli sunis hin baane xiyyaafuu fayyaatii jala kuteetiin gartee ittiin biyya galee turkii kute maalli sun gartee fayyaatii jala galee dhiifama naa godhaa jee dubbate namuu irraa caba namuu ni dhiisa. Namni takka bar gabbee dhiifama naan dubbate dubbini amma ibsaan saaba keetiimi ibsaan ni gabbee dhiifama maallaqa san kan harka badee jeni dhiisa bar. Jechuun bara amma namni nama shawwadaa jiraachuun danda'u murtii. Dhagee risiita kana baankiin dhagee ID itti ergame qabame risiinni kun. Transfer nambarii qabaa bar nambara kanaan akkaawuntii maqaa kanaan jirutti maalini kun dhugumaan galee jii ilaalchisi samboodaan akka falanaan jee ni bari amree ganamaan biyyaan jira wayin akka isaan lachuutu biyyaalaa jira. Fayyaati amma dubbiin sarka jirti amma dubri laa jala kana nagalchi baaqaa takka takka tokko jiru hundi isaanii warra seenee kunuunis kumri nama biraa komachiisu fillee miti ani nagaya sambuusumaafin dhufee abbaa. Gaarii kun jirta dhiifama bara haasni dhiifama godhaa fi gurbaa kana waa hedduu dilata akka uummata kanaaf. Yookaan bakka biratti godhaa please naa isin jee. Bar murtii guutuu bara haasni uummata gurbaa kanaa dhiifama ni godhaa ni jaalata gurbaan kun uummata kanaaf waan dilata akka dalage garuu ni shawwaawwate dilata akka gabbee dhiifamaa jiru ni dhiifna irraa cabna. Sunillee bakka gizee biraa gaafannaa gizee biraa gaafattanii rakkoo ni gaafannaa amma garuu kana adda qabuu barbaadeeti kunis asii mana banatee arrabsaa achiinis mana buluu kottaa isaanii waliin joosaniin ani miseenjaraan illee jeen ni didan achiin illee fatayeenaan ni didan saniifuu amma akka feetan walgodhaa jeeni garuu dhugaa ta'uuf geejjiba ta'uu risiita sallaaleetiin isaan lachuutu adda baasaa jechuun ganama ni bari'a rabbiini. Bakka fayyaatee waan gaarii godhu jirta ati kama ta'e dandamattee ati wedhoomte makiina malee. Waan baatee afur duraati barra baaqa waan irraati miti ani barra 2017 dabarraan waan sana akkasii. Makiinaan tolfamtee moo garaajii jirti? Makiinaan sun garaajii jirti anta biraatiin hin deemu jiraa'u. Ta garaajaa sana hin gurgurin fira garaanii waan xiqqoo tolfamanii tolchina makiinaa tolchinaati rakkoon qabdu amma ta'in jiru amma dubbiin akkamaa goonu dubbii gurbaa kanaa. Gabbaafne dhiifama uummata Oromoo dhiifama gaafatee oon fiinnee dalagaa isaa deebisnamoo. Uummata hunda riista fidaayinee riista nama hundaa gaffin namoo. Silaa gizee sin jiraate waan hin joolin beekaa amma hin jiru. Dhageeffadhu murtii guutuu dhageeffadhu amma gidduu jirtaami riisita biyya guutuu gagguuramoo gabbee uummata kiyya dhiifamaa hojii uummata irraa hin dhoorka amma abbaan akaa nama hedduudhaa dhoorka dhiisaan naan abbaan akaa ni dhiisu ijoolleen maallaqa obboleessa keessa naan dhiisan. Nama jiru miira mubaarak wayii du'e nama jiru moo waan fedhan ni godhanii. Selama hal geema kana taphatullee itti dhiisanii sanbooda akkasitti gaafatanii bareeda akka yaada kiyyatti ajaa'ibsaadha immoo risiita naa ergii dhugaa ta'uuf soba ta'uu jedheen ambilbilaanii. Geema allee kun sirriitiin jalee jira kun kannaaf geema taphatu garuu san dhiisu immoo geema leencaniin kannaaf immoo si dhiisu hin ta'u. Sun bareedaadha.
على كده كنوا موارك زي يوتا لينجس أنا تو فرست تايم لينجس يخدم قالوا سنديزو أنك باتي عفون لا ديفهم بلين كينيت وان قاري متعدلين قالوا شغوداتهم يفهم في تكبد على كده قالوا يروس الهاجر عدي نينغا فدا يخانين دبدا ترينجرو قبلوان يروس نتنقبني فهموان أكين دبدوس وان دبدوس خناف ندفني تشوخ يخوني خناف دفني جالب سا خناف دفني أكستنا ودو قاسوتو ما قافت تنجزي بكبراجرو ما قاف يادي نجان توريا أبشر أنا مو بيفي يبسا جالب سالي أكما يتكرر لالي جالب سامبر سابقية مو بي سابقية برن جالب سابقية مو بي سابقية كاليدا يرو دو ميدارو جتوري قالوا دباسا نين تبدا هكذا نين تبدا وان بلسين نمو تبدا مالي صاحب نك يمو بيدا مالي جالب سامتين لغان ما مكنو لينتا نبرات كمي مو بيدا كو بيسي خاجرا غودنيا كي يغول بانكو قالوا يسن ديسو كاكار دين تبدا كاسن ديسون بالله عليك ربنا كن نقول مالين كو كجبان ديسو كجبان نم كجبان ما برن تبرون يفهم جي امته جولي سودي ناتو رادورك يكر تاكالتي سوريا سن بانه مالني سن كمالي بده غافسن فياتي جلان كوتي يفهم اينا نمو اند راين دابان ويادي مرتي نغانتو Thank you kalau tuh biar teleni tanah tarisita tanah mu anak ganama ada sini mas rakong kabu ويادي jalib sa ninda wala fi handu bina gasti ka batti chuhiya thank you selawa hundo ubusni tumaralu warne bare dada